Hongee naannoo kibba Itoophiyaatti hammaate hordofuun guyyaarraa ministeerri muummee Abiy Ahmed gara Booranaa imaluun hawaasa achi jiru daawwataniiru. Hongeen keessumaa naannoo Oromiyaa fi Somaaliitti mudate waggoota 40 keessatti isa hamaadha jedhameera. Itoophiyaatti keessumaa naannolee Somaalee, Oromiyaa, Afaar akkasumas naannoo kibbaatti hongeen hammaachuu fi namoota miiliyoona 7 siqaniif deeggarsa saffisaa akka barbaachisu jaarmiyaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii UNICEF beeksiseera. Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbatichaa Gianfranco Rotigiliano sababii hongeetiin hanqinni soorataa dabalaa jiruun daa'imman 100,000 fi 50,000 ol barnootarraa harca'uu himan. Qondaalli kun haalli hammaachaa jiru deeggarsa saffisaa akka barbaachisu ibsuun eegalan. The situation is getting really very bad. The 4 regions are affected. Haalli gogiinsaa jiru hamaadha. Naannolee 4tu miidhame. Naannolee kana keessaa naannoon Somaalee caalatti miidhame. Kutaaleen Oromiyaas hongeedhaan miidhameera. Waqtiiwwan roobaa 3 walitti aananiif roobni dhabameera. Kanaafuu roobni dhabamuurraan kan ka'e hanqinni bishaan dhugaatii, midhaan nyaataa fi caalattuu hanqinni nyaata bineeldotaa hammaateera. Hanqina soorataan miidhamuun dabalaa jira. Keessattuu daa'imman irratti. Jiruun hawaasaas rakkoo keessa jira. Rakkoo kana furuuf tarkaanfii saffisaan akka fudhatamu barbaanna. Hawaasni kun jiruusaa akka itti fufu gochuu, hamma roobni marroo ittaanu roobutti balaa kana akka dandamatu gochuu qabna jennee abdanna. Yoo kana gochuu dhiifne rakkinichi ni hammaata. If not, that would be another extremely serious problem. Itoophiyaatti bakka bu'aa UNICEF Gianfranco Rotigiliano tarkaanfiiwwan dhaabbanni isaanii fudhachuu danda'u maali jennee gaafanneerra. Oftentimes, the response is late in terms of funding. Yeroo hedduu hawaasa addunyaa qindeessanii maallaqaan deeggaruun duubatti harkifataadha. Hawaasni otoo hin barfatiin yeroon deeggarsa akka argatuuf jecha dhimmichi xiyyeeffannoo akka argatu gooneerra. Yeroo hedduu suura daa'imman beelaan miidhamanii suukanneessoo erga arginee booda gargaaruun eegalama. Otoo sadarkaa sanarra hin qaqqabiin ammarraa eegallee gargaaruu qabna. Burqaa bishaanii lafa jalaa yookiin biirii bishaan boollaa fa'aa gabbisuu qabna. Kana gochuudhaaf qabeenyi naannoo fi federaalaa qofaan gahaa miti. Kanaafuu maallaqa dabalataas barbaanna. Fakkeenyaaf maallaqa callaa gabaadhaa namoonni waan soorratan bituudhaaf danda'an harkatti kennuufii qabna. Kuni waan gochuu dandeenyu keessaa tokko. Wanti gochuu dandeenyu jira. Isaan mara raawwachuu qabna. There are things that we can do, but we have to do them now. Jiraattonni godina Wallagga Ba'aatii rakkoo nageenyaan buqqa'anii fi BBC'n dubbisee rakkoof saaxilamu himan. Akka isaan himanitti qeerraa kan buqqa'an haleellaa hidhattoota mootummaan finciltoota Amaaraa jedhee waamuuni. Booda kana haleellaa hidhattoota oboo jedhamaniin haleellaa raawwate jedhame haaloo ba'uuf fakkaatu garee kanaan bakkeewwan biraattis mudateera. Jiraattonni dubbisne gandoota baadiyyaa Giddaa Ayyaanaa akkasumas Sibuu Siree keessaa buqqa'anii. Kanneen keessaa kan bara 1995 yeroo hongeen dhalatee Harargeerraa buqqa'anii Wallaggatti qubsifaman ni jiru. Jiraataan biraa aanaa Giddaa Ayyaanaarraa dubbisne immoo firoota isaanii kan maatiin biraa ajjeefaman jedhan hanga nama 30 jiraachisaa akka jiran BBC'tti himaniiru. Bakate kun jawwaaqaa deemee kun saasigaa deemee kun harar deemee gara boodaa nutti hammaatee mana gubaa fi bakka nama rukutuu fi isa kanaan nutti hammaatee bakka iddoo sanii oduma jennu gara boodaa barbadeessuun dhufe bakka lubbuu namaa achitti kaan dhawanii ajjeesanii baqanne isaanuma guurate kana hundaa'u qabeenya isaadha lafarra jiru hin gubate ibiddatti kaanii guban. Bakka qubata bara 1995 achi qubateedha. Qubata kanarratti weerarri kun kan ta'e ammaa daamaa jiru. Akkasuma ollaan nutti waanuu lallaataa akkasuma faffataraa jirra. Waan tokko waan arganne hin qabne. Uummanni keenya eega buqqee turee jira. Hawaasummaa miidhamaa jira. Wanni jiru eega hawaasni keenya buqqee turee jira. Aanarratti buqqaanee aanarra turre mootummaayyoo furmaata tokko nuu kaa'uu dandeenya. Naannoo Dadichoo adii lafa jedhamtu Giddaa Ayyaanaa keessa. Naannoo Duuraa Guutin immoo Siiti Bakkoonni Mandar Siddistii Mandar Amnistii bakka hin jiru qabeenyi amma bareedduu kan jedhamu tokko jirti ammachitti waajjaa kan jedhamullee dhaqanii galanii hin jiru naannoo gubatee dhumeera bakka saddu'ee namni lakkaa'aman qabu bakka namni bakka rakkatee jira amma naannoo namti koo naannoon ni qallabaa jiran intaree ajuu ganna gadhanii wallaale kan obbo Deessi koo tokko irraa du'ee faa kan soddaan koo tokko irraa du'ee kan obbo Deessi koo faa walumatti ilaala gara naannoo nama 30 mana koo jira ijoollee 30 bakka babattananii jira rakkatamaa jira gaama. Miidhamaa fi buqqaa tokkodha. Rakkoo guddaatu jira. Rakkoo kunis immoo hiikamaallee hin jiru. Amma ammaatti nama gaafannaa
bakka bultiillee kan hin arganne bakka oolmaallee hin arganneedha amma rakkinuma guddaadhaan inni fira qabus inni fira hin qabne isaan rakkinuma guddaadhaan jirra. Maatiin baay'inaan nama 4-5 mana tokko kan du'e jira inni wal fudhatee baheera jireenyi hin jiru qabeenyi keenya hin jiru. Aanaa hanga godinaatti beeksifneerra yeroo masinii eegna yeroodhaan furama malee hin dandeenye nu jedhanirraa kan darbe. Dhimma kanarratti deebii qondaala mootummaa oduu gabaabaa booda isiniif dhiyeessina. Abbaa Gadaa Karrayyuu dabalatee ajjechaa namoota 14 aanaa Fantaalleetti raawwateen shakkamanii namoonni 2 to'annoo seeraa jala oolfamuu poolisiin Oromiyaa beeksise. Namoonni seera jala oolfaman eenyu akka ta'an akkasumas poolisiin ajjechaa raawwateef itti gaafatama fudhachuunsaa garuu hin beekamu. Hoogganaan Islaamic State Abu Ibrahim Al-Qureeshii haleellaa loltoonni humna addaa Ameerikaa kaaba dhiyaa Sooriyaatti raawwataniin ajjeefamuu Ameerikaan beeksifte. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden shororkeessaa ijoo addunyaaf yaaddoo uumuutu dhabamsiifame jechuun dubbataniiru. Oduu taanutti ce'eera. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri gargaarsa namoomaa qindeessu Oochaa godinaalee Wallaggaatti lammiileen 200,000 fi 50,000 caalan rakkoo nageenyaan buqqa'uun deeggarsi nyaataa akka isaan barbaachisu hime. Dhaabbatichi rakkoo nageenyaarraan kan ka'e akka fedhan socho'anii gargaarsa kennuun akkasumas deeggarsa fayyaa lubbuu oolchuuf oolu geessuun rakkisaa ta'uu ibse. Sababa kanaaf daa'imman haadholiin hoosisan akkasumas haadholiin ulfaa rakkoo hanqina nyaataa madaalawaaf saaxilamanii jiraachuu ibseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma buqqaatotaa duratti dubbisnee isa gaafanneef kanneen mana barumsaa kaampii fi bakka tokko jiraniif malee mana namaa warra daataniif deeggarsa dhiyeessaa kan jirre himeera. Rakkoo jiraattonni rakkoo nageenyaan buqqa'anii himataniif waan gochaa jiran koomishinara koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir gaafadheera. Akka waliigalaatti Oromiyaa keessatti namoonni kuma godinaalee 9 keessatti namoonni kuma 591 fi 590 sababa nageenyaatiin warra buqqa'anii kanneen keessaa warra iddoo muraasa rakkoo nageenyaa jiru alatti namoonni 468 fi 141 deeggarsi godhamaafii jira. Kun godina Wallagga Arfan Gujii lamaan ilaallata. Akka waliigalaatti warra sababa nageenyaatiin buqqa'an kana nama midhaan kuntaala 148 fi 258 kennameefii jira. Almost amma torbee darbeetti jechaadha. Oolmaa galatti ammaaf namoota buqqa'anii ala jiran kan mana nama dhuunfaa jiran gargaaruun hin danda'amu. Warra ala jiru kaampii keessa jiru dunkaanatee jiru mana barumsaa keessa jiru deeggarsi godhamaafii jira. Warra hongeetiin adda baasnee ilaallu. Amma namoonni dubbisne godina Wallagga Bahaa keenyaaf gandoota baadiyyaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa Galiilaa immoo akkasumas Sibuu Siree keessaa kan buqqa'aniifaa hanga gara Adaamaafaatti kan baqatan ni jiru. Gara Adaamaafaatti kan baqatan jiru Sibuu Sireerraa keessumaa kana dura Harargeedhaa buqqa'anii Sibuu Siree. Maal godha Sibuu Sireerraa ka Adaamaatti baqatu. Akkasumas immoo gara Naqamtee kanas Horroo Gudduu magaalaa Shaambuu keessas kan jijjiran jiru. Kaampiin garuu ni jira godinoota kana keessatti. Namni buqqa'e jedhamu namni tokko ganda tokkorraa buqqa'e yookaan aanaa tokkorraa buqqa'e iddoo wayii qubata jechaadha. Qubannaan si galaa miti. Qubannaa namni ati gargaartu warra qubannaa jiru sana malee mana nama tokkorra deemtee namni wayii as jira jettee hin gargaartu nama jechaadha. Kanaaf Sibuu Sireerraa buqqa'ee Adaamaa kan jiru hin gargaarru hin beekamullee hin beennullee jechaadha nama akkasii. Kanaaf nama Sibuu Sireerraa buqqa'ee iddoo wayii jiru mana barumsaa jiru. Dunkaanatee jiru jira. Ministeerri Muummee Abiy guyyaa har'aa gara Booranaa dhaqanii turanii naannoo Oromiyaa keessa yoo xiqqaate godinoota 7 keessatti hongeen mul'ateera. Deeggarsi gahaa taasifamaafii jira gama waajjira keessanii gargaarsi dhaabbilee garaagaraa maal fakkaata? Namoota sababa hongeetiin miidhamaniif midhaan nyaataa dhiyaachaa jiraa fi amma tokko bishaanis margis deeggarsi gahaan godinaalee Booranaas Gujii lamaanii fi Baalee akkasumas Harargeedhaafis Harargee aanaa muraasarra jira. Kanaafis taasifamaa jira. Marga horii fi bishaan irratti hanqinni jira. Bishaan namaas kan horii akkaataatti dhiyeessuu danda'an hojiin hojjetamaa jira. Akka Oromiyaa guutuutti lakkoofsi namoota deeggarsa nyaataa fedhanii yookiin barbaadanii meeqa? Miliyoona 4 fi 163 fi 809
midhaan kanaaf midhaanii fi maallaqni amma sila sii kaase sun kennameefii jira. Kun fuula durattis midhaan nyaataa irratti rakkoon qabnu tokkiin kan kennas kan federaalaas tokkii gahaa qabna. Namni sababa hongeen lubbuunsaa darbee jira. Boorana Meeggaatti daa'imni tokko hospitaalatti du'u odeeffannee turre ogeeyyii fayyaarraa. Quba qabdu isin kana? Kana hin qulqulleessinaa. Rakkoon nyaata dhabaaf namni lubbuun isaa darbee hin jiru. Beelaaf namni du'u hin jiru. Dhibeedhaaf namni hin du'a yeroo kamiyyuu. Boorana istookiin nuti qabnu gahaadha. Kana yeroon gaafadhe deeggarsa namoomaa bakka hidhattoonni socho'an geessuu rakkisaa akka ta'e qondaalli naa himan turanii. Isin rakkoon isin qunnamee jira? Kibba Oromiyaa irratti illee ammas mara rakkoon akkasii hin jiru. Naannoo laga bahaa irratti iddoo muraasa bakki midhaan geessuudhaaf rakkoo ta'e hin jiru. Sanas makiina xixiqqaadhaan poolisiidhaan ajjabame midhaan gahaa jira. Sentarii Naqamteetti buusnee makiinaan gurguddaan dhaquu hin danda'u. Makiina xixiqqaa ijoollee poolisiitiin ajjabamee midhaan mandara isaaniitti akka buutaa jira. Kanneen barattuu Yuunivarsiitii Arbaa Minci waan qara qabuun ajjeesuun shakkaman mana murtiitti dhiyaachuu BBC'n poolisirraa odeeffate. Barattuu waggaa lammaffaa muummee hoteelaa fi turizimii kan turte Tsiggereedaa Girmaa'ee akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 23 bara 2014 naannoo mana kitaabaa Yuunivarsiitichaatti waraanamuun lubbuun ishee darbuu itti gaafatamaan qajeelcha poolisii magaalaa Arbaa Minci Koomaandar Adaana Ookee himaniiru. Hiriyyaan ishee waliin guddatee fi Yuunivarsiiticha keessatti waliin baratan haala midhaan kun irra qaqqabe akkanaan hima. Qormaata qoramuuf guyyaan tokko wayitaa hafetti taateen kun mudate. Dhimmi waldhabbii isaanii sabummaan wal qooduun waliin qabatu. Sin jaalladha jedhee gurbaan ishee rakkisu jira. Isheen garuu jaalala isaa hin simanne. Halkan sa'aatii 4tti nama biraa waamsiseetu naannoo mana kitaabaatti wal argan. Muummee barnootaa tokkichatti baratu. Dhalataa Dabra Biraanidha. Ani isheen waliin guddanne. Barataa Yuunivarsiitichaa waraanee ajjeesuun shakkame dabalatee barattoonni 2 biroo ajjechaa kana keessa qooda qabaachuun shakkaman mana murtii Arbaa Mincitti dhiyaachuu isaanii dubbii himaan Yuunivarsiitichaa obbo Badru Iriigoo BBC'tti himaniiru. ልጁ ከዚህ በፊት የተወሰነ የዲሲፕሊን ችግሮች የነበሩበት ነው። ጉርባን ishee ajjeesuun shakkame kana dura rakkoo naamusaa akka qabu hooggantoota yuunivarsiitii irraa dhageera. Gaafa amajjii 23 shakkamaan kun hiriyoota isaa fi ishee beekanitti waamsisuun halkan sa'a 4 hanga 5 gidduutti miidhaa irraan ga'e. Akka dhageenyetti gurbaan kun wayita bilbiluuf bilbila isa jalaa kaasuu diddi turte. Hiriyoota dhiira 2 isheetti bilbilchiisuun waamsise. Gara bulchiinsa yuunivarsiitii akka baatu erga taasise booda nuyi waldhabbii keenya haasofnee furanna isin deemaa jedheen. Otoo isaan hin fagaatiin barattuu Tsiggeeradaan iyyite. Fiiganii gara isheetti deebi'anii turan. Namoonni lamaan akka isheen manaa baatu bilbilanii waaman gurbaa ishee ajjeesuun shakkame wajjumaan poolisii yuunivarsiitichaan to'atamaniiru. Sana booda poolisii godinichaatti dabarfaman. Shakkamtoonni sadanuu mana murtiitti dhiyaataniiru. Manni murtii beellama guyyoota 15 irratti qabachuun mana sirreessaa akka turan ajajeera. ሶስታቸውም ፍርድ ቤት በሰጠው የ15 ቀን ቀጠሮ ወደ ማረሚያ እንዲገቡ ተደርጓል። Sagantaan BBC Afaan Oromoo kan kamisa galgalaa xumuramee ammayyuu taanaan ture halkan gaarii.